حرام جتون وانما ربي رسول حرام قدني نمط أوريس أسواق مطهرة للفم ومردات للرب درانو نجرتيني بها بشرع الإسلام سنجت وني حرام تو سرابين تو persentii dhibbarraa persentii 3-4 hagartee hojii maa qabee ijaartii tidamuu danda'u. Kanarraa maan dubbanne. Yookaan immoo jaartiin persentii galtee mijaatu noo haala kam keessa jirti jaartii tidamni tun akkamii jirti. سبلمان نبوتي بلمان إسلام مبوتتون حرركم بحاسينا تبوتتوني واترب برادف تيمي تنو مناماتي رب نرهاناف Garuu immoo jaartiin namaa takka jaartii hin gammachiisu jettee sheekatti ni himti jee yaaduwan. فجأن جمان قبساوات قبين يبيات خان قبساوي بيبيل سومس Kabajamtuu daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa hoombar koomidiyaadhaa bakka miidiyaa keessanii miidiyaa keessan laayik share sabskiraayib godhaadhaa maddiidhaa badhaadhaa. Akkuma beekamu bar koomidiyaan torbaanitti guyyaarraa ajandaa dhimmoota hawaasummaa dinagdee siyaasaa dhimmoota gartee qabatamoo yeroo hojii deeman qabatee keessattuu dhimmoota gartee uummata keenya kan uummata fayyadan irratti ajandaa qabatee isin dhiyaata. Har'aan tanaas ammoo waa'ee dinagdeetii wajjin wal qabatee dhimma dhiyoo tana ajandaa oowwaa tahee toora gartee akka malatti ulamaawotaa fi sheekotaa fi du'aatota jidduutti tahee dhimma gartee namuutu beekuus akka beekutti kan beenes akka gartee beekumsa isaatti haasa'u jiru sanirraa dhiyeenya kana sagantaa dabarata keessatti wantoonni hangi tokko lafa keenye yaada furmaataa jennee wanti lafa keenye tokko ulamaa'iin teenya tan waa'ee jimaa kan ajandaan keenya waa'ee jimaati. Jimaan kun jiruuf jireenya uummata Harargee kanaaf bu'uura lafee dugdaati. Uummanni kun jiruuf jireenya isaa guututti waan kana gaggeeffata. Wantoota ilmi namaa itti haajamu nyaataa dhugaatii uffata mana jireenyaa waan namatti haajamu hundaafuu diinagdee isaatii bu'uurri jimaa kana. Makiinaan dillee agartan manneen dillee agartan magaalaan dillee ijaaramte namni barate namni wanti gartee masjiidni madrasaan markazni darasaan dillituun wanni isiin gartee tajaajila kana argattuun bu'aa oomisha jimaarraa argame maallaqa oomisha jimaa kanaa. Kanaaf waa'ee oomisha jimaa kana ulamaa'iin yaada furmaataa dhiyeessina keessatti ulamaa'iin naannoo san jiraattu hawaan kanarratti beekumsa qabdu duulli gartee jimaan haraami jedhamee fageenyumarraa akkanumatti namni gartee yaadaan yookaan ammoo se'aadhaan yookaan ammoo wantoota namni akka qoosaatti himu dhugaa se'uudhaan itti deeman duula sirrii waan akka hin taane amantii keessattis gartee bu'uura hin taane waan hin taane facaasuu firii hin taane facaasuu summii hin taane facaasuu waan ta'eef uummata gidduutti illee jibbansa fiduu waan danda'uuf ulamaa'iin teenya waan kana dura buutee fatwaa kannitee roga madaalawaa tooftaa gartee akkaataa amantiin jettuun ragaa fi gartee qabatama lafarra jiru fidanii hadiisaa fi quraanaan miidhaa fi faayidaan isaa maalii waan jiruuf uummata hubachiisanii dhimma kana adda uummataa baasuu qabanii akka uummanni keenya fayyadatu godhuu qabanii uummata irratti gartee wanni kun akka irra waliin qabne godhuu qaban jennee yaada keenya yaada san keessaa ulamaa'iin teenya gabbaatee dhimma san irratti ibsa gahaa kan ta'e jimaan maali hayyuurraa kaaftee jimaan hogguu qaban akkam nama godha waan akkamii hogguu fayyadaman waan akkam fayyadaman waan jiru hunda ifaan tokko tokko lafa kaanii jechuudha. Ulamaa'iin teenya keessaa sheenni guddaan aalima guddaa beekamaa namni hundi beeku Shee Muusaa Suwaalaatii Rabbi umrii dheeressu Shee Muusaan gabbee amma durallee caffee keessatti yeroo dheertuu. Jiruun ilmi namaa huni qabeenya malee jiraachuu hin danda'u. Wanni Rabbiin samii uumee rooba keessa kaayee dachii uumee tawaa magarsitu wanni godheef ilmi namaa qabeenyaan malatti hin jiraatu jechuudha. Akka godina Harargee dhaatitti godina Harargee bahaa seennaatti jiruun keenya jakkaa'u jiruun ummata keenya muka jimaa jedhan kana. Muka jimaa jedhan kana bakka abaarsa fuudhen beeynu durillee abaarsa waan qabu bakka abaarsa fuudhen beeynu ammoo mootummaan hin wallaaltu. Tanaafuu wanni jennu mootummaan quba qabaannaan harkarraa fudhachuudha nuu qabdi.
تقبان قبل تانان سلطو ونسين قبان قبل وانجرو وان يو سين قبان قبانس برچو رقبدي جنة إن شاء الله مالف يو جتن جما وقاني في جان جمان قبساوات قبين يبيات خان قبساوي بيبيل سومس سببا خطاو إسا ديبوتا خبيتو إسا خان مالك دي هيسو إسا خان نما خان مصروف سادن ديو إسا يوقع قجيلاني بل لساني قلالا كل وان نمني اتهاجمو جما خان تاون خجبان تاو أما مو جمان خانينو تسلا موتما تنيرا ورشا سيدافا قدني چماقي فارا قدني أوروبا أمريكا فا برسيسني اينو خانا سوق الدبيتو دتلبي سنيفو موتما يوني بخاني عبارتتاتي ديبسو دقبتي يومو خيسين قبان قمنتاتيس وان جما عبارسن نرى قبدي جمان كم بكن نوديبي ودا قبا خبجادان موتما تنيغا فنا caffee mootummaan naannoo Oromiyaa keessatti dubbachuu ture waa'ee jimaadhaa diinagdee uummata kanaatiif wal qabatee gaafii caffeef dhiyeessaa ture. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiyeessaa ture. San boodallee waggaa dabre isaa akkana ajandaan jimaa kun waggaa ka'u dhimma akkuma wal fakkaatu kanatti ajandaan kun kaanaan deebisaa gaa kannee ture. Maal jette? Gaafii lammaffaa waa'ee jimaan haraam walaaliin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبلي الإسلام هذا جاء جماني في مسجد ديجان كون والمانو فتنة جمان أبو جمان بكرموني جمان نظام ترتيب لبونيس مسجد ديگا مخانا ولما فكات أكانجو سبولمان نبوتي بولمان إسلام مبوتتون أماسي حررقم بحاسين ناتبوتتوني واتربي برادف تيمي تنو مناماتي رب نور رهداب رب نور رهداب أما جماعتانان أني كانجو إدو شريعة ولينيشن سين نلال جمام كوني خانلا تكاك أبصر راين ديبيني جمان خوايان يجب سيبر أكم جتن جمان خفنو جب سيبر فنتالي خجب سي جمع آبر لال دوبا جمع أكنا قبسا واجر خگملو دبوتاتي نفبودن ديبين خگمل امتاتي نفبودن ديبين خگم خیشاتی نفبودن ديبين خگم متانماتی نفبودن ديبين جماعة نيو جنة خجبتاتي بقى آمي ميدو حرامي حلال سر راقافتشوهن تهن موتمان تهنيا خبجمتون أكار رجمان تتهغنا خموتمان ميرد آب جماعنا خمبلاهن دبياياسي فرقا أرمور رد بسي جماعنا موتمان تهنيا ديرو نگهو دفدمو مو نگهيسين نو إرام فتمو مال جغيس جرتين جا تنافو وننين جو موتمان تهنيا أبو إيقرب بيتي موتمان أبابيات أبان الموان الرانفت قبين يساتي سن الرانفت قبين جماع قبين موتمان تيو جن خجبا قبين بيان خيساو حرر کے بحاسين نا جماع
jimaan kan mootummaa sababaa ta'e yoo jenne kijiba duuba nutuun irraanfanne mootummaan irraanfachuun ni mala adaraa wanni mootummaan jennu nu yoo ulamaa Itoophiyaa ta'ani yoo gamtaa Harargee bahaa seennaa ta'ani yoo ulamaa dhimma islaamaa ta'ani mootummaan teenya yoo jimaa kana ka mootummaan keessa jirtu taates mootii olii rabbi sodaattee mootummaan jimaarraa miila ol fudhattee jimaan akka duritti hanuu deebi'u yoo jimaan akka duritti deebi'e mootummaaf bakka deebi'een ja'a. Yommoo mootummaan keessa hin jiraatin mootummaan alaamana siidhaa quban qabaa hin qabdu jechuun waan fakkaataatiimi. Cal walin nu dhiiftee cal jechuu tana dhiiftee naggaadee jimaarraa quufaa jirtu. Kaabbaan jimaadhaarraa agabaa jiru adaraa haanurraa qabdu hin ja'a. Jimaan tagama mootummaa akkasi tagamammoo halaalinaa haaraaminaa isaa taati akka ja'an halaali jechuun dhagaya waanuma rabbii rasuul halaal godhani haaraami jechuun waanuma rabbii rasuul haaraam godhani ijoolleen buluugaa riyaadaa tajriidii biran dabrin arra jimaa haaraam godhuu hin dandeessu ijoolleen halka istanjaanaa dibdu amma istanjaan ulaagaa sadii qabdi wanniidhaan istanjaa godhan edoo bakka sun arkanii humaan jiranii edoo shurufkootanii shurufkaan hin jiru edoo dhandhamanii dhandhammiin hin jiru wannii dhugaatiin istanjaa godhan ijoollee istanjaahuun beeyne ilmii rabbiitiin garaaf irraan fuudhin jimaa haraam godhuun taatu wanni jimaa haraam godhu rabbii rasuula quraana hadiisa keeysaan arkatanii akka adaba godhani janna jimaa jechuun warri haraami juukun akka jaan farshoodhaani wal fakkaataa jaan mee isinuu isinit gaba'a farshoonii fi jimaan samii dachi addaa jiran namichi farshoo dhuge waa barreessuu hin danda'u haadhaa fi jaartii addaa beekuu hin danda'u fincaan armaa keessa garaa geeffachuu hin danda'u namni jimaa nyaannaan qamaanaan ni jabaata ari'uu ni qaba cehu nama duraa baha nin dalagadha juudaaf ka duguuggata higamo jimaanii fi farshoon walin fakkaattu alla silaanurraa adaba godhanii hinja yoo adaba godhuu baatan ammoo wanni nuti hizbii bal'aadhaadhaam Sheekh Musaan baranaas bifa namaa galuun adda baasee deebisaa kan jechuudha. Jimaan waan akkamii guyyaan waanuma akka gartee namni qananiidhaaf nyaatu waan gartee namni itti fayyadamu bashannanaaf itti fayyadamu waan nama si'eessu hojiif nama kakaasu waan dadhabbii fi gartee ifannaa fi kana kan sirraa ofuudhaaf akkuma bunaa akkuma shaayii fayyadamtuu jee ibsa gaafannee jechuudha. San dura sheenni jimaan haraami jee jalqaba fatwaa kanneen eegalee waan jee hedduu namni hedduun amma miimee taateetti namni sooshaal miidiyaa irratti gartee nama ni bararaa jee namni ni barara jeeti fooqirraa namni kufee du'aa jee jimaa qabee halkaniif guyyaa adda wallaalaa jee namni jimaa qabee dhalaa fi dhiira adda wallaalaa jee namni jimaa qabee kun waan gartee kitaaba tokko keessatti amma dura katabame waan akkanaa tan yoo gartee nasiiba dabree namarra mul'ate malee yookaan namni taphaaf waan kana fayyadame malee nagarre. Waan birataa inni kaasee namni halkan kennaa gartee oguu jimaa qabe waan namaa kanneeti oggaa gartee jimaan san keessa dhumee gartee mirqana fixatee deebi'ee waan san naa deebisaa ja'a hin beeku jaase. Kun waan gartee dogongora haasa'u namni haasa'urra
Uummanni Harargee kun yeroo hedduu akkuma aadaatti uummanni keenya kun haasawaa taphatee qoosa qaba, goofata qaba. Waan namni jimaa qabu haasawunis akkanumatti haasawuu malan goofata keessa jirtu namni ni haasawaa hedduu waan san dhugaaf ta'a jechuudha barii namaa. Waan san shemmuu san akka ajaa'ibaatti ibsee gartee waan jimaan akka akkas nama goone jimaan gartee akka madaala shari'aatiinis akka haraam hin ta'in akka waan halaal ta'e wanni gartee biraalleen nyaataa dhugaatiilleen yoo gartee hanga silaa fudhachuu qabdu ol fudhatte akka miidhaa namarra fiddu. Wannummaan hundinuu hanga isitti akka fayyadaman kaasee dubbatee akka ajaa'ibaatti ibsee deebisaa kanneen namoota hedduutu waan beeku yaada kaasee. Sheekh Maamad Zabuuris akka ajaa'ibaatti takka takkaan adda baasee kaasee wantoota inni kaase keessaa waan rabbiin halaal godhe haraam godhuun ifumaafuu hojii gartee Yahudaa fi Nasaaraan dalaganii rabbiin isaanitti beekamu waan rabbiin halaal godhe haraam gootanii waan rabbiin haraam godhe immoo halaal gootanii jee rabbiin itti beekame jeeti adda baasee jechuudha. Lafumaa kee namni tokko ulamaayii waan ta'eef waan san qabatamaan osoo hin beekne sheekha waan ta'eef yoo fatwaa kanneen dogongora jechuudha ilma namaati sheekotiinis wanta kana asirratti walii ibsu qabna jechuudha. Sheekotiin lafumaa kaatee shari'aa haaraa fiduu hin dandeessu jechuudha. Sheekh Jamaal Haajiitis akka ajaa'ibaatti deebisee waan sirratti viidiyoo dabartarratti ilaaltanii jirtanii akka ajaa'ibaatti ibsa kan. Yoo gartee namnummaan akkas jirusanuu jimaa fi waan biraa yoo waliin qabee malee yookaan waan jimaarraa hamtuu yoo qabee malee namni gartee jimaan nama bararsiisaa fooqirraa namni ni barrajee qofaa hin jiru. Sheekh Maamad Zabuurilleen waan haasawaan gartee hajjittiin deeme jee siree uuruu keessatti siree shimbiroodhaa jecha uuruu keessa godhatan irraa utaalee namni lafa dheejanii waan qoosaadhaaf namni gartee uumee haasa'u takka waan san sheetichi akka seemuu jee kaasee jechuudha. Waan akkasiisan qabatee namni sheekaa deemuu qabu jechuudha. Ragaa qabatamaan deemuu qaba. Tabiraa waan takka gartee kan adda baafachaa deemuu qabnu namuu miidhaa jimaa jee namuu hima. Faayidaa isaatiin namuu ni hima. Garuu qabatama jiru dhugaa jiru qorannoo ragaa irratti hundooyteen namni qorannoo gaggeessuu qaba. Qorannoo hedduu jira gaggeeffamte. Tan fagoora taa'amee namni onlaayinuma irraa gartee namni barreessuu taa'ee godhees hedduu jira. Ta qabatamaan ammoo daataa guuranii deemanii nama qabuuf hin qaban itti baasanis hedduu jira. Namoonni qaban hedduun namoota gartee taa'anii jimaa qofa qabanii miti. Namoota jimaa kana fayyadaman, namoota waa barreessuu, namoota hojii humnaa dalaguu akkuma eeggadda jennee hojii humnaa dalaguudhaaf eela keessa bu'anii qotuudhaaf halkan qabbana uuruu keessa buluudhaaf galgala guyyaa uuruu oolanii galgala guubalan dadhabbii isa irraa xiqqoo wayyaawanii akka rafaniif xiqqishuu amaanii. Uummanni keenya amaatii tanaaf bakkumaa hin qabu jechuudha. Amma duraas namni beeku ni beeka kan beekneef ammoo ibsuun dirqama keenya. Uummanni keenya jimaa gartee waa xiqqishuu qaba ammaas kajalaa qaba bareedaa san qabu ni gurgurata bareedaa san ni gurgurata. Diinagdeedha wanni inni argatu uummanni keenya faayidaan isaa guddoon mirqana isaa osoo hin ta'in faayidaan isaa guddoon qabeenya yookaan galii isaa argatu sani. Inkaamii isaa dhuftu kana jechuudha. Kanaaf bu'uura kanaan ilaaluu qaban jechuudha. Warreen gartee sheekotiinis namni adda addaa miidhaa jimaa jedhanii fakkeenyaaf qabeenya qisaasuudhaa jedhan qabeenya irra baasu. Chokkoleeta tokko meeqa bitti sheekotiin yoo feete yookaan buna tokko meeqaan dhugan yookaan ammoo juusa tokko meeqaan dhugan akka fayyadamu jira. Jimaa kana ijji isaan laalliin warra gartee jimaa bitu ija gartee maallaqa warra baasu kana malee warra jimaa gurguratee galee ilmaan isaatiif nyaachisu darasaadhaaf nyaata godhu deeggarsa masgiidaatti kannu majlisaatti kannu waan gartee karaa rabbii hunda keessa kannu kana ilaaluutu jiranii jechuudha. Kanaaf ija hundaan akkasii ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kabiraa gama fayyaatiin miidhaa qabaa jedhanii namoonni hedduun akka makkaasee dubbata. Gama fayyaa keessaafuu gama fayyaa saalaatiin hedduu gartee namoonni sheekan waaf ifaan ifatti waan tokko tajee viidiyoo isaa keessatti. Parsantii dhibbarraa parsantii 3-4 kagartee yoo jimaa qabee ijaartitti hidhamuu danda'u. Kanarraa maan dubbanne? Ni dhageeffattanii namoota jimaa qaban keessaa parsantii 3 yookaan 4 qofaatu ijaartitti hidhamaa jedhe. Parsantaan 96 yookaan 97 ijaartitti hidhamanii jedhe. Wanni kun nama hedduutu miidiyaa hawaasaa irratti gartee gaafii kaasuu jira namni hundinuu haasee. Qorannoon gaggeeffamte tamtu jira. Qorannoo tamtu gaggeeffamee daataa fudhattee nama parsantiidhaan jechuun sanuu parsantaadhaan dhibbarraa parsantaa 4 ijaartitti hidhamaa. Parsantaan 96 warra jimaa qabu ta'eetuma ijaartitti hidhamuu. Hajjattu kun qorannoo tamte jettu sheekaaf gaafii dhiyeessina jechuudha. Maaliif jennaan
namoonni sheekaa namoonni gartee amantiidhaa abbootiin amantii kun nama dura jiru public figure nama ummata dura deemu nama ummanni isaan laallatu nama ilmaan isaan laallachaa guddatan nama hawaasni keenya isaaniin madaalamu namoonni kun hogguu dubbatan dubbii isaanii miizaana irra kaayanii miizaana shari'aa miizaana akkaataa ilmi namaatti deemu miizaana gartee istaandaardii ilma namaa wanni isaan haasa'u jiran kun miidiyaa irratti haasa'u jiranii miidiyaa kanarra doktoroota jira filoosofoota jira piroofeesaroota jira ulamaa gurguddoo jira warra gartee qorannoo saayinsii mala saayinsii hawaadhaan qorannoo gaggeessu hedduu jira namoonni kun maal nuun ja'anii jedhanii immatti ilaaluu qaban akka jammaa masjiida tokkootti ilaalanii yookaan ammoo namoota gartee hojii jiranirraa namoota san keessaa beekaa yoo ta'an yookaan ammoo namoota san keessaa namni waan kana gaafatu yoo hin jiraanne namni biraa kana gaafatu hin jiru jedhanii miidiyaa irratti waan akkasii dubbachuun hin taatu jechuudha. Miidiyaa irratti namoota hedduu si caqasa akkuma nama siyaasa kana waan haasa'u kana namoota hedduu caqasa namoota roga adda addaatiin caqasu jira jechuudha. Namoota akkanaa kanaa jiraa yoo hin beekne waan hin beekne hunda akka nama beekuu callee yoo naasee fudhatama hin qabu jechuudha. Sirrii sin dhufu jechuudha. Namoonni miidiyaa hawaasaa kana hordofu hundinuu waan san dhagee jira. Parsantiin afran san qofa yoo taate parsantii 96 kun ilmaan akkamitti horanii bakka kanatti wanni namni adda gaafachuu qabu adda baafachuu qabu wanni shayini jee jaartitti hin ida'aman jee malee hin gammachiisan hin jenne sagaleedhaan jettu waan taateef jechuu viidiyoon jaartii hin gammachiisan hin jenne hin gammachiisanii waan biraati hin ida'amanii waan biraati dhugaadha garuu shayini kajee hin ida'amanii jee. Parsantii dhibbarraa parsantii 3-4 kagartee yoo jimaa qabee jaartitti ida'amuu danda'u. Kanarraa maan dubbanne? Kanaaf hin ida'amanii kana qorannoota miraa isheen argatee waan jiru hafe jechuudha. Yoo ida'amuu baatan osoo jaartitti hin ida'amne akkamitti ilmaan horuu danda'u manni harargee dillee kun jimaa ni qamaa. Moo parsantuma afran san tajimaa gartee qamaatu jaartitti ida'amte qofaatu ilmaan hore moo parsantii 96 tunoo ilmaan si eessaa ilmaan argattee. Beerri yookaan ammoo jaartiin parsantii 96 tunoo haala kam keessa jirti jaartitti ida'amne tun akkamii jirti. Ilmaan horii jirtu horiitu jirtu waan jiru gaafachuu jechuudha. Wanni kana waan gartee nama sheekaa irraa bahuu qabu miti garuu gaafii tana dubbiin sheekaa san waan fiddeef gaafanne malee sila waan namni gaafachuun gartee namatti ulfaatu jechuudha. Gaafiin biraa waan san qorannoodhaan isheen adda haa baasu waan biraata isheen dubbatee jira. Dhalaa intarviyuu godhaadhaa biyya keessaa biyya alattis gaafadhaadhaa dhalaan rakkootan himatti jima qaamaa jaarsa akkanan ta'u jedhanii himatanii je. Waan kana namni sheekaa tokko akka nama sheekaatti gartee odeeffannoo dhaga'uu ni mala. Parsantii dhibbarraa parsantii 3-4 kagartee yoo jimaa qabee jaartitti ida'amuu danda'u. Kanarraa maan dubbanne? Garuu immoo jaartiin namaa takka jaartii hin gammachiisu jettee sheekatti ni himti jee yaadu'an. Maaliif wanni wal gammachiisu iccitiidha. Gartee waan jaarsa jaartii hedduuti. Yoo gartee hojii jiraachuu dadhaban adduma fa'aa malee yookaan manguddootti gartee oguu gartee manguddoo jidduu dhuftee waan kana akkana namni dubbatu. Haasawaan maatii jaarsaa jaartiin wajjin haasawanii fixatanii malee waan gartee sheeka bira gahu nutti hin fakkaattu jechuudha. Anyways akkuma fedhattuu ta'u sheenii waan kanas dhaga'uu akka fedhes ta'u dirqama namoonni jimaa qama'an jaartiin gammachiisan yookaan immoo ittiin ida'aman jechuun dogongora jechuudha. Maaliif namni kun amala adda addaa qaba. Namoota jimaa qaamaan keessaa parsantiidhaan daataadhaan kaa'uu osoo qorannoo gaggeessan hin taatu. Ammoo namni harargee dillee agartan kun uummanni harargee kun baay'inaan hedduudha. Kun hundi maatii irra hedduun isaanii qama nama qamuutu dhalee jechuudha. Kanaaf uummanni jimaa qamuu jechuun maal jechuudha waan jirutti adda walii baasuun barbaachisa jechuudha. Namoonni bakka adda addaa jiran kan jimaa malee dalagaa biraan qabne ta'anii qamaa bulanii gartee yeroo dheertuu raffitan miidhaa irra fiduu danda'a namoota sanirra jaartiillee yaadachuu dhabuu danda'an. Garuu uummanni keenya parsantiin uummata Itoophiyaa jiraatu keessaa parsantaan 85 uummata baadiyyaati. Uummata harargee keessaa uummanni irra guddaan uummata baadiyyaati. Uummanni baadiyyaa kun guyyaa ooluu ooleeti dalagachaa oolee hojii humnaa dalagaa oolee galgala galee xiqqishuu jimaa qabee guyyaa qaqqamaa oolee jechuudha. Galgala xiqqishuu qabee rafee ganamaa kaayu. Uummanni kun akkamitti yaaduu wajjin rafneen akkamitti danda'amti? Yookaan ammoo qamaatiin tun akkamitti qamaatii isaan dhorkatu? Kabiraa ammas namootuma amma hirriiba nama dhorkaa faajjira adda addaa jira. Hirriibuma kanaa warra gartee qaaniidhaaf hirriiba rafuuma sun hirriiba tirfii jechuudha. Namni jimaa osoo faanii qabu rafa namni gartee hirriibni dhugaadhaatti dhufe. Osoo jimaa faanii qabu rafa namni hedduun. Maaliif jimaan gartee akka waan mataa gara nama galchee akka isaan jedhanitti gartee hirriibaaf wanta nama dhorku miti. Qaama namaarra miidhaa fidaa akkana namni gartee wanni hundi uummanni harargee humna uummata addaati. Amma dura afaan diimu xaqee
afanni muttaqina wani beektanii barreessa ture waan jimaa kana yeroo adda addaatti waggaa gartee homii kaasan. Nuti jimaa qamaaneeti aannan dhudhuunaa jedhe. Namni biraa immoo jimaa qameeti cabsii jee deemee bakka adda addaatti waan biraa farshoo dhugaa. Saniitu akkas isin godha malee jimaa miti. Uummanni argee uummata kan jiraatu. Hoggaa guyyaa uuruu oolanillee hojjaan qaban. Hojjaa jechuun aannan qaban keessaa. Wanni kun baalaansii godha jechuudha. Jimaa qabanillee uummanni kun qaama isaanii akka eeguuf. Uummata hojiidhaaf qaamni isaanii dhumee namni gariin rahaa gartee akka waan jimaan fixee fallaala. Uummata immoo eela keessatti waan hedduu nama gaddisiisu eengadda viidiyoo sagantaa dabartee irratti hanga tokko feesbuuka irra kaa'ee jiratti namni tokko saayibuma keenya ammaan tanaawu taaziyaa nama eela keessatti du'eetti deemu jira jedhe. Yeroo ammaa haasa'u jiru kanatti namni keenya eela keessa jira jedheetiin viidiyoo irratti waraabe. Eela keessa qotanii namni meeqa achi keessatti dhumee haada mudhiitti fedhanii keessa gad deemanii namni meeqa dinimoo bishaan tuyitee ajjeeftee namni meeqa tokko si lubbuun edanii irra jigee du'ee jeetiin viidiyoo sana keessatti dubbate. Ammaa hoo taaziyaa nama eela keessatti du'eetti deemu jira jedhamni imaajin. Rabbi ramtaa godhuu nama saniif mee yaadame sammuu teessinitti. Nama hangana hojiidhaaf kaka'umsa qabu nama hangana jireenya isaa jijjiiruudhaaf maatii isaatiif uummata isaatiif lubbuu isaatiif jireenyaa jecha eela keessa bulee halkan guyyaa eela keessa oolu kana akka waan inni qananiidhaaf jimaa qamuutti yaadan jechuudha. Kun du'oon godha jechuudha. Jalqabumaa daataa gartee warra jimaa qabuu gujattanu namuma taa'ee qabu kan magaalaa keessaa fudhatanii nama kaan hin baay'isuun jireenya nama sanii buqqaasuun sirrii miti jechuudha. Wanta akka maasta namaa hedduun galle mirqaan jechuun tun nama nu birattii fi uummata Harargee birattii fi bakka biraatti adda adda mirqaan jechuun. Mirqaan jechuun farshaanuu yookaan sakaraanuu yookaan ammoo machaa'uu jechuu miti. Mirqaan jechuun si'aawuu jechuudha uummata keenya biratti. Namni mirqaan eeguu jiru si'aayee namni hojiitti fuula deeffate jechuudha. Konsantireeshinii sii kan jechuudha jimaan kun. Yoo duraan taphaa qofla qofa taate gama waan dalaguun itti xiyyeeffatta. Barumsa taatu barumsatti. Dalagaa taatu dalagatti. Waan gartee irratti deemsuun itti xiyyeeffatta jechuudha. Wanni kun haala kana malee akkaataa isinitti hubattan kanaa miti jechuudha. Nama keenya hubachiisuu qabna nama hundaa jechuudha. Shee Imaam Zuhur waan ajaa'ibaa takka kaase hogguu gartee akka reefu jeetti taphaa qoflaaf waan namni gartee jiru ni baraaree namichi akkana tahaa namni jimaa qabee kana ta'ee ni haasawuun kana. Waan kanaas uummanni Harargee guutuu taphaa qoflaacha haasawuun namni biraa dhugaa seete akkasii fudhate jechuudha. Waan kanaas gartee adda nama baasuun dirqama keenya jechuudha. Taphaaf jennettanii namatti himaa dhugaa haasawuun nama keenya. Waan garii gartee qoflaacha haasawa nama biraatti gartee adda baasa. Gama biraatiin jimaan kun miidhaan qabu akkamuma haasawni bira dabree dhaloonni gartee daa'imman dargaggoonni dubartoonni haadholiin jimaa qaamanii humnaa ol waan biraatti wajjin qabanii kana ta'uun kun miidhaan qabu. Ijoolleen tun daa'imni gartee umrii isaa malee jimaa qabu miidhaan qabu. Akka ajaa'ibaatti qaba kana namni hundi qabeeku. Hundi keenya ijoolleen Harargee beeytanii namni nama guddaa ga'e isa jaameetu jimaa qaba malee ijoolleen hin qabaatu. Ammaan tana immoo ijoolleen intana keessatti ijoolleen hin qabaatu. Kun waan hafuu qabu, waan dhorkamuu qabuusi. Namni sadarkaa gartee ijoolleetti hojii humnaa kan dalayne namoonni gartee dirqamni ittiin fidin jimaa qabuu hin qabu jechuudha. Kun waan uummanni hundi nutti walii galu, uummanni Harargee hundi nutti walii galu, namni hundi nu deeggaru. Uummanni Harargee waan jimaa qabamuutii miti wanti sana haasa'u. Yeroo hedduu an sheekotiin ajaa'iba waan taate sheen warroonni jee waa'ee jimaa nama miidhuu walumaan dubbannee jee sheekotiin waan kanarraa. Bara sheekotiin bakka tanaa miti bakka isin jirtu. Waa'ee faayidaan jimaan kun uurura namaa fidu uummata kana jiraachisuu kana haasa'u jiran. Ati immoo bakka isin mul'atte bakka gartee uummata miidhamee haqamuu hatattaa'uu kana sana dubbadhu haa isaan sana dubbatanii. Eegaa uummata qotee bulaa gartee eela keessa bulu kana kan ilmaan isaa barnoota dhaban yoo inni gartee jimaa san bishaan obaafne kanarraa dubbachuu jiran jechuudha sheekotiin ta'e. Sadduun biraa dheeressu goositti adiisu. Kanaaf waa'een jimaa tun waan laaftu akka jira dhaabbatanii miti. Waan kana namoonni hedduun namni ni arga. Harki waan kana duuba jiru harka mootummaan duuba jira. Namni gartee ifaa ifatti kana mootummaan duuba jiraachuun ifaa ifa jechuudha. Maaliif amma dura gaafii Sheekh Usmaan durii gaafateef ni buqqaafnaa jee muummichi ministeeraa guu deebisu nu gargaaraa jeen majlisaan warra majlisaatiin Sheekh Jimpaa nu gargaaraa jeen afaan baafatee. Gargaarsan jechuun ammaan tana fatwaa tana fiduun gargaarsan isaan gargaaruuf. Qorannoo goone jechuun isaan gargaaruun isaaniif. Jimaan gartee uummata kana godhe jennii kiyya battiidhanii gabbisanii akka gartee mootummaan sarkaan fudhatu godhuun kanaaf jechuudha. Silaa wanni ulamaa irraa eegamu jimaan kun akkuma gartee namni biratti dubbatu jirutti bakka harkatee qabeenya uummataa kun galii mootummaaf galii uummataaf biyyaaf galchee faayidaa guddoo irra oolu qaba jechuu qaban jechuudha.
maaliif uummanni islaamaa qabeenyatti waan ajabuuf. Kanaaf yaada furmaataa jennee wantoota keenya keessaa haduraa ulamaan teenya uummata keenyaaf hubannoo akkanaa kennuun isaanii waan akkaan barbaachisaa ta'e waan akkaan gaarii ta'e jechuudha. Qabeenya ifii qabu abbaan jabeeffatu malee qabeenya kun diina sittaa si balleessa. Qabeenya kee jecha si balleessan. Afrikaa warri Awurooppaatii fi warri lixaa hawwannetti koloniidhaan weeraranii hanga ammaatti qabeenya isaaniitiif sammuu isaanii hunda bitanii jedhuuf jiraniif qabeenya isaanii albuuda adda addaati jecha. Biyyoota West Afrikaa kana yoo agartan, Sahaaraa kana yoo agartan, biyyoota Afrikaa kana guutuu wanni kan waliin dhaawanii girgirii lolliin dhaabbanneef qabeenya kana saamuuf jechuudha. Biyyoota Arabaa illee walaatan akkasuma jechuudha. Qabeenyi kee kun yoo ati jabaattee eeggachuu baattee diina sittaa. Uummata Harargee Jimaan kun yoo uummanni kun jabaatee roga hundaan Jimaa isaa kana eenyummaa isaa kana tiifachuu baate sababa Jimaa kanaatti uummanni kun miidhaa guddoo irra gahaa jechuudha. Xiyyeeffannoo kan namtee. Kanaaf waa'ee Jimaadhaa har'aaf hanga nama dubbannaa fuulduraatti gartee jijjiiramoota dhufee wajjin jijjiiramni yoo jiraate itti daballee haasofna. Viidiyoo ibsa bal'aa qabu waa'ee gartee deebisaa sheeticha haasofna irratti ibsa bal'aa sheenni keenya shee Mahammad Zuhur kanneen ni dhaggeeffatanii viidiyoo kanaas hanga guutuutti ilaaladha. Viidiyoo san dhaggeeffadhaa. Gaariidha. Wanti Jimaa jechuun gaa bal'inaan hogguu ilaallu waa'ee baala nyaatuuti. Waa'ee baala nyaatuuti jechuudha. Baala maal? Baala mukaa. Akkasii mire? Baala mukaa nyaatu. Duuba hadiisawwan keessattis bal'inaan maaltu jira? Waa'ee mukawwan garii kani baalli isaa qaama muka nyaatamu jechuudha. Yoo muskiratti kara sanitti galchanii kara qabsiisan taate onuma abuutu heeta shari'a bidaa kana keessatti qiyaasuma alfaariqi waan walitti hin dhiyaanne takka walitti dhiibuu jedhama jechuudha. Walitti dhiibuu jedhama. Hin hayyamu shari'aan islaamaa. Waan takka ati haraamessuu hin dandeessu. Ati haraamessuu hin dandeessu. Ati mas jechuun halaal godhuus hin dandeessu. Gaariidha. Jarattiin jechuun walaa yoo harrimuu nama harramallaa wa rasuulu. Yoo nama ahlallaa wa rasuulu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala wanta nuti haraam jenne haraam godhaan jiran. Wanta nuti jechuun halaal jenne halaal godhaan jiran. Bifa sani jechuudha. Kaafirtoota irratti dubbata. Kuni waan bal'inaan ka'ee haasamuu barbaachisu suurawwan meeqaatan keessatti kan jiru jennee ilaalla. Maal jedhan? Wakana xaamuna yooma idin gaariidha jechuudha. Waraqu shajar. Waraqu shajar. Asuma matuma muhtasara nawaa'ii kana riyaada hajjaan kana keessa jira. Bakka takkatti alxublaa samura. Baala gartee xublaa fi samuraadha. Gabhaan jechuudha baala gartanii shajara. Nyaanni keenya kana ture. Kanaan gargaaraa turre. Hoggoonii fi gartanii gadi teessunne nada'u kamaa tada'u shaatu. Udaanummaan keenya baalli qaayidaa hedduu udaan goggosuu jira jedhan akka gartee bar beeyladaan nyaatutunuu re'ee fi hoolaa fi gaalli kunuu jechuudha bara hurbuu agar bifa akkanaatiin maala hoo qaalt ja'a jiran jechuudha. Kanaaf duuba dura muskira jechuun waan muskira ta'e kana bareechinee baruun dirqama nurratti jiru jechuudha. Gama sanii galchuun akka hin dandamne ta'us kennina. Inni maal qaba? Rakkoon jiru maali? Ilkee faadhaa nama xureessa. Aswaaquma xaaratu linfaami wa mardaatu lirrabbi. Duraanuu ni jirtii ni beekaaf shari'aan islaamaa. Saniif jechuun wanni haraam ta'us haraam hin ta'u. Kanaafuu kana malee nama tokkootu kijiba gaafa dura gaafa namni olola oofu takka gaaf tokko gara waraabille kanaan kara gadii kana nama tokkootu kormatti kijiba tokko jimaa qama'eeti akkasitti gaa
siree horee Faatuma gaa hajjii kanan deemaa jeejan asii bararee oggun dirree dhawaa kana qubadhe achirraa kaanan bahar biran qubadha achirraa kaanan suudii seeneedha wanni akkanaa kun fedhu wanti akkanaa kun amma namni osuma waan kaan nyaatu kamaraatee shabshab ji'u baritti argamti malee wanta kanaan nama maraachaa wanni jedhamu amantaan islaaminaa hin jiru maaliif amantaan islaaminaa wantoota nama sakraasuu hatta ta'alamuuna maa taquuluuna if nama wallaalchisuufaa خنجو خاصة خنافو هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا يجي أموما خنا كيستس نكاجر حديثة الأمان سن كيستس سيناجر جمع براتنس يجورا مال جده ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون دوبا أدي جنحات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا جيتنا نعبدهم ما كنا نعبدهم ربنا أرباب من دون الله أكمنهم جاجين نبي محمد عليه الصلاة والسلام ألم يكونوا أحبارون كننتان يحرمون فتحرمونه ويحلون فتحلونه جئين قال نعم كن جيل رقادة فهو ذاك النبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث هذا خنافو نمي توقو كرمت خائي وانت كأمنتان جولا قرتي حرام كان جئين eeyyee gaarii takka gartee ammaanta karaa tokkotti amantichi ni murteessa amantichi heera isaa shanan qabatee deema jaan warra fiqiitu torba jaa malee shan qabatee deema bifa kanaan jechuudha gaa deemama kanaan duuba waan takka osuma amantaan kun bal'inaan akkatti jiru olola adda addaa wanni fedhe haa ta'u maal ta'a miila isaa wallaalitti bar warra ummata kanaatu waan dubbatan nama tokkotu naa hima har'as baal irraa bakkuma cufaar namni dawwalaa jira maaluma jedhan dura wanumaan jedhani wantummaan qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqiin watanaazatum fi shay'in farudduu ila Allah warrasuul kun dirqama nurratti akka salaanni hajji nurratti wajjabdutti wantoota takka kan ka'e gara qur'aana fi hadiisaa deebisuun dirqama gura nabi Muhammad jiru silaafu nabi Muhammad bira dhaqanii gaafatani arraaf jechuu akkuma nabi Muhammad jirutti jira hadiisni kanaaf jechuudha wanti kun sirriidha miti mee dura maaltu argame mee maaltu rakkoo fide namaatu nin baranje namaatu maarijoo jechuudha yoo ifa jeese namni kunis jechuudha man qatala nafsahu man jiru ibn rasuulati dhuma jira suri maal nyaatati wanni sakaraataa nama sagraan sun kun karaa ajjeesutti nama hin galchu wanta akka godhu jira malee kanaafu inshaallahu mee kanarratti isni kaasa bakka lamaan kanarratti suuraa ala imraanii bakka keessatti isni kaasa lama shokkaanitti isni dubbata namoonni dubbata kitaabni gurguddaa jira akkasitti ni kaasanii warri hiikaa beeku gama biraatiin hoo qul man harrama ziinata allaahi allati akhraja al-ibaadi والطيبات من الرزق والطيبات من الرزق الله سبحانه وتعالى علي تناك جمعي بودي استغراق رزق الراوان دي مستلزان اكا حلالتي جمان كون انما ويحرم عليكم الخبائث خبائث نمي يقوم بخير قرابة مي مخارين اني مال حوصم ما في خبائث يجو خبائث خيس مالين قال إني تجيبان تكا حلال تكا مستلزات هاي رزق راته آية قل هي للذين آمنوا طيبات من الرزق قال زينة الله قل من حرم أين ينمي سنتي أصو حرام قوني حرام قراني جرقون قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها يحرم منها بربادة جمس قرت إجباتتي في قرت زينان دي مناتي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم أنتم علم أم الله جواب ترى وقرأت درنو بيخبو سوا قرنو مرتيسا مو إفما فكتنا من تسيني هاي مرتيسا إفا بلسا نمني وان لالو بل يقال لالو أمنا يجودا بفسن ديمو أمنا يجودا بفسن نمي صدر كرقو جندا يجودا قاري مال جأمونو أسبقو الدبرس فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيب وتحرم قلوا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه طبعا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة لغا أني يوم جي ناجي أبو جران ربي نو أكنا جي آتخانات نو كت حرام جي نو وانكر مي إرتبنا كذي ديودو لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب توني خانو تنجئين كوني حلال كوني حرام خانجو على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم أكا خانا مال تجرى يوجن ربي سني يولال ولا يهل ما أهل الله ورسوله ولا يحرم ما حرم الله ورسوله يا ربين كان حلال قولي حرام قولي مال بجري ورق الشجري مال قولي نياتا إنسان سرين دلين كانت عن خبائثة سيرن جيجو دولا فهمون دير كما جيرو مال جينا ون المعبوك كيست نسيني غري وانيا دمو خنا أشجار غري قياسا واي سكرانا جدني بفسنتي لك أفسيسوني قياس مع الفارق جي المعبود بنا خيست أرقى قياس مع الفارق لكن دولا وما سكرانة نمي برون بالباجسا وانتي سكرانة في دخوني مالي يونا مريكان سو خطاضو تاعتي بناتو لنا مريكان ساتكارا كيزاني واني نمي سورة خيستي نشاط صدرك أفرفتي سي أرقم سيسوك أبجا واني سورة تنكو نشاط خجوف نشاط خجاك أولا رسلا خانا مالي في واني تاك يوم مفترتاتي يوم مسكرتاتي واني مسكراتنا موهو هدوني سا إنيما ما أسكر كثيره فقليل حرام درجة واني قدو نمو تقوون قرت قدو يو سكرانسيت يتقون سكرانسين اللين حرام تاتي درجة namni kun ifitti cafaqaa oolaa guyyaa nyaataa halkan nyaataa hin sakraan haya tokkommoo osuma nyaatu akkuma nama oduma biddeena nyaatu aannan dhugu nyaata adda addaa nyaatu aqlii kanarratti rakkoon uumamee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa shawshaw je'ee nami maraata waan santu maraachin jaarre maraata rabbi itti fida wani sakraanaafas maraatummas hin fiddu مالك حتى تعلموا ما تقولون الله سبحانه وتعالى خنافو وانت بريكي لعلمو قبو واني سكران جأمو قوني الخمر ما خامرنا مال دلا حتى تعلمون ما تقولون رب سبحانه وتعالى دورا وانت يقول إفنا ما والله جيسا كثير إفرقونا ما والله جيسا بودان مفتري واني أرقم سك خنانا ما نلافسا eeyyee namicho namni kun ni dandaaqaa ni laafaa gama biraatiin if wallaale akkuma tattahaa kanaafuu ammas ni haqqisiisaa ammallee jechuudha gaamanta ni finceessisaa ijoollee nuuna bakka garigaritti argaa jirraa mire
nama kana katti ol kaaftee faadha harkiftee faa waa argeetun ka'uuf sakraanee taanan laafina qabaa wanni kun waan kana argamsi waa sadeen kanaatu sakraana kan jedhamu isa kanaadha aqlii namarratti taphatu nama laaffisu nama ciisisee masaqisiisu kan jedhamu kun nama qushaashisa waan ta'eef amantaan islaaminaa kanarraa dhoorgitee jirti. Ammallee wayquu beeynakum al-adaawwata wal-baghdhaa wasuddakum anis salaati. Ilmaa kun hogguu wanni jeefaa je'eeti aboo rabbi nu araarama hogguu durallee ka afaan hin hamallee mee boo zikrii takka nuu waan inni hin qabne irratti ofuun barbaada. Raqa shajaraa eega gartee xaa'amni isaanis kan ta'u taate wanti kuni isa kana wanni addaan godhee kassase isa kana akka quraanni ji'us akka hadiisni ji'us kan dhoorge isa kana ifaa bilisatti yoo dutti qabaatanii wanti nama rakkisu hin jiru bar namni harma tokko duufnee deemnaa bar namni amantaa dura dhaabbatu hin jiru guutumattu amantaadha seennan kanaafuu mee eessatti jedhe dura nuti jechuu dura mee bakka samitti wanni haraaminaa murteessu bakka samitti mee haraam je'eeni bakka samitti nahiidhaan fidee bakka samitti akkana jedheeni kan jiru waraqa gartanii wagana xaamuun amazii waraqu shajarii saniin maaltu addaan godhee namni kun amma maal gartee baala kana qabaa jira muka kana nyaate qonqumaafu nyaataa jirani gaafa silmaa kanuma kajuu maali kan jennu kana ifaa bilisaan wanti kun waan argan irratti oofuu osoo hin ta'in hawaa ifii jala oofuu osoo hin ta'in dhuguma rabbii saniin rabbi je'ee taanan nabi muhammad je'ee taanan wantummaa yookaan tokkummaan isaanii gartee je'ee taanan wanti namni dura dhaabbatu hin jiru dubbiin kun ifaa bilisaan gadi ilaalame wanti haasaamu amantaan haasaamu amantaan haasaamu alqaat keetuma fidee fumna gartee oofne kuni ijmaa irra jira amarrallee guna gaafatan bar ijmaa irra jira boo ijmaanni eessatti namni walitti qabamee ijmaa murteesse maali saalih useymiin faan akkasi ibn baaz faan akkasitti faan akkasi ijmaa yoom eessatti walitti qabamanii haasawan jarri kun haya warruma hijaas kana bicha haasayimoo nama kaaniif yaammata gaaf tokko ni yaammatan jedhanii bar yaammatanillee haya warri gartanii biyyoota arabaa keessa jiru yamanii fi biyyoota gargariirra kan dhufanii kuni matuma keessanii yoo jechuu taate malee maalillee kan jedhamu kun immoo kan haasamuu qabu jechuu orma cufaa'u amantaan haasamu amantaan haasamu wantummaan laatu biraanakum kuntu saadiq bar rabbi subhaanahu wa ta'aalaa maa lam yunazzil bihi sultaan dura sultaana jiru san amantichitti hawaa jala deemtee taqliida dhiiftee abalu akkana je'ee وكره لكم قيل وقال خنابو أبلو كنجئ مال جاء شافعي مال جاء أحمد بن حنبل مال جاء مالك مال جاء نمني إفا برسان ديمي أبانا نفا مال جاء غافا قرتاني مذهبني أفران تيخاب غافا خان هو غافا قرأتكو مال جاء إفا برسان جيجي خوني وانتم مان بيكامو أمة خينير هاي نمي نسوس جلا ديما أقوالي نمتوكو نسي يو القطامي تقليد العامة جاني خم كافرها سنجتشو خناف وان تيف أكرمت ونجا منجرو فبلسان فخنان من تنبك فتون مخاسا أرجع جرا خنان على التمو لكي وانا كانت الاتك أبايو خجي وتاتي حديث القرآن على التيو خوني تنديما مخنجرات تاتي قدي باسا مالي في إجماع النماسي إجماع خم تجرا هاي عمس إجماع أمان كنون وما واتبع غير سبيل المؤمنين واتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين الكتاب والسنة كان يا أخي سبيل المؤمنين الكتاب والسنة هاي أوروبا ثانيتي وأنا كان أرجم جاني وهي قال ما ولدتك أبا منيتي نمك أبا ميك كلمة وها سوا bara kasimi amantaan islaamii bifa akkasitti deemanii durammoo ijmaa'inni imkaanummaanuu isaatu injiruu ja'a jiranii
mee eenyuni walitti wanni ta'an jennaan tokko maal jee anguma Suudii saniitu walitti har'anaan ja'aba. Anguma Suudii saniitu akkasitti walitti qabamee jaazumaan akkasitti murteessaniidha jee. Eenyumaa keessa jiraa jee. Warri amanii kana amanii jee. Warri amanii shookaanillee dhufee jiraara jee. Sababa beekaa shookaan qarnii meeqarratti inni wali warri nubaazii fi maariyyoo kajettan godhi wanni kun waluu himti yaa karabbii duuba qiyaamaa fi wanni walitti ooftanii kafeen jee. Aya wanni ifiifuu inni gaa shookaanichi yaada halaaninaa amanticha qabatee akkuma amma nuti kaafnu kanarratti nama jee irraa tokko kitaaba keessatti bifa kanaan argaa jirra wanillee itti bu'ee jira kunoo gaadis rasuulallee rasaamunillee itti bu'aa jira maalifi wanni kun lakki baalutii gaafas gatee qaama isaanii teessanii fi uumamata amantaan ji'a kana keessa kanarraa ala kophatti rasuulli jechuudha waan jimaa kanaa kaasee muka kanaa kajimaa jedhamu jechuudha jedhamu kun akkana jedhame jechuudha fakkiidhaaf yoon fi namni ka argatu taate malee waa humaan jiranii dubbiin kana. Wanta kan haram godhuu fi halaal godhuun aangoo rabbii akka taate hadiisa quraana keessatti dhufuu akka qabdu yoo sanirraa fudhachuudhaaf seera shari'aa islaamaa itti gartee walirraa fudhachaa deemanii jira. Akkaataa itti qiyaasaa fi ijmaadhaan fudhatanii jira. Calgee namni kan ittiin fudhatu jechuudha. Kanaaf rogoon sanyii akkasii walitti deemuu barbaachisaadha. Har'aaf ni gabaabsina asumatti irraa dhaabna. Yoo dubbijee waan biraa tatti aantuu waa'ee jimaa kanarratti qabannee bifatamii ni gartee miidhaa isaa xiqqeessinee faayidaa isaa guddisuu dandeenya hayyuu akkamitti magaalaa jimaa tana magaalaa biraa barbaadu qotee bulaan waan karaa maal jawaan jiruuf yaada adda addaa isin dhiyeessinu ta'a. Rabbi hedduu galatoomaa.